farda eeda'oo utaaltee yaabbachuun itti ejjette. Eeda'oon afaan qabatee dhaabbatee hafe ni guluftee laga ishee dura jiru kuttee tabba mana isaanii daqiiqaan itti ol baatee nama dhiba. Akaakayyuun caaltuu yeroo mara gaafa dubbatanii eekaraan Oromootaa iyyaa jira. Dhiigni isaanii dhangala'ee wacaa jira. Tokkummaa dhabuun Oromootaa du'aniillee akka hin boqonne isaan gochaa jira. Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 36ffaa Kutaa 35ffaa keessatti akkuma dhagaa turtanii Bijigaan bakka hojii akka ga'een osoo xalaa ergameef dubbisaa jiru poolisootaan qabamee konkolaataa manaa keessa buusanii fuudhanii gara Jimmaa Abbaa Jifaaritti sokkuu isaanii. Masaraa Jimmaa Abbaa Jifaar akka ga'anii kan barbaacha deeman waan qotamee fi bakka adda addaatti gabaasi godhamuu. Bakka addaa deeman hunda yeroo ga'anis hundumtuu qotamee isaan eeguu. Obbo Lamuu Badhaasaa Huseen Barraaqaa fi Danuuni Calanqootti wal arganii xumura irratti waadaa isaan waliin seenaa turan dhageessaniittu. Haaluma kanaan icciitiin amma kanaan duraatti abbootii keenya irraatii dhaloota ammaaf darbe harka isaanii galuu fi gara fuulduraattis icciitiin hafe jiraachuu. Kanas immoo feestivaaliin tokko kibba Oromiyaa Kofaleetti qophaa'ee Oromoon marti akka irratti hirmaatu godhamuuf sagantaan qophaa'aa jiraachuu walitti himanii hundumtuu dirqama fudhatanii adda adda ba'aniiru. Obbo Lamuunis guyyaa feestivaalii sana walagarraa jedhanii sadanuu arfanuu danuu dabalatanii harka wal qabatanii injifannoo booda walagarraa injifannoon uummata Oromoof jedhanii addaan deemanii. Gama biraatiin hin yaadattu yoo ta'e caaltuun waan qotamaan lafa keessaa akka argameen callee guddaa fi waan kaartaa Oromiyaa qabu sana agartee rifattee naatee of wallaaltee Barraaqaa booruun gara hospitaalaatti geeffamte. Sana booda waan isheen irra geesse hin dhageenye. Amma maal ta'inna laataa? Kutaa 36ffaa waliin haa hordofnu. Caaltuun akka of barteen bakka hojiitti deebi'uu hin barbaanne. Doktoroonnis ta'ee hiriyoonni ishee kan gorsan akka boqottuudha Shaggar keessatti. Isheen garuu galee hafe malee jettee gara biyyaatti qajeelte. Gara biyya abbaa ishee Baalee Gobbaatti. Kan yaada ishee kana deggere Barraaqaa booruu qofaa wayyaa aadaa uffattee callee guddaa toom kenneef mormatti kaawwatteetti. Erga karaa jalqabdeellee akkuma duraanii waa'ee callee morma isheerraa yaaddi. Maal ta'uu danda'a laata? Jettee buustee baasti. Kana akaakayyuun ishee itti himan hunda yaaddi. Isa gaafa akka namni hin jirre ilaalanii saanduqa dhoksaa itti agarsiisanii. Bulanii ka'anii hoduu durii hibboo fi mammaaksa fakkeessanii kan gorsan yaaddi. Hidhattoonnii fi basaastonni bifa jijjiirratanii mana akaakayyuu ishee sababatti marsaa turaniif yaaddi.
Keessumaa cidhis ta'e gaddi yookaan rakkinni yoo jiraate qophii wayii jiraannaan namni arganii hin beekne fira waliin makamee akka argamu kanas akaakayyuun ishee kan itti himaa turan ta'uu yaaddi. Saanduqa sanas isheetti malee namni kan biraan akka hin agarsiifne agarsiisuu miti waa'een isaallee dubbatamee akka hin beekne yaaddi. Abdii akaakayyuun ishee dhaloota ammaarraa qaban yaaddi. Hunda buustee baasti. Akaakayyuun caaltuu yeroo mara gaafa dubbatanii ekeraan Oromootaa iyyaa jira. Dhiigni isaanii dhangala'ee wacaa jira. Tokkummaa dhabuun Oromootaa du'aniillee akka hin boqonne isaan gochaa jira. Ergaan icciitii jiru kun osoo dhaga'ame Oromoo marti soba nyaaphaa fi hin saaxilamu ture. Qilleensi gidduu hin galu kan jedhan hunda yaaddi. Icciitiin kun maali laata? Ergaan dhaloota duraarraa dhaloota ammaaf darbe maali laata? Akaakayyuun kiyya akka duriitti fayyaa ta'ee natti maalaata? Jettee osoo yaadaa deemtuu fuulleedhaan qe'ee warra ishee agarte. Dacheen naannoo mana isaanii fuulleetti argamu namaan guutameera. Kanneen fardaan asiif achi gulufan danuudha. Namoonni baay'eenis garaa garanaa itti yaa'aa jiru. Caaltuun rifattee bishaan taate farda dhufee ishee bira dhaabbatu agarte. Eeda'oodha. Gara isheetti Finfinneetti akaakayyuun ishee dhukkubsachuu isheetti himuuf ishee bilbiluuf osoo deemuu akka tasaa ishee argee dhaabbate. Xiqqoo akaakayyuun ishee dhukkubsachuu deddeebi'anii yeroo baay'ee maqaa ishee akka waamaa turan caaltuutti hime. Caaltuun waan biraa isan gaafanne. Kana booda sekoondii tokko miti maayikiroo sekoondiin tokkollee isheedhaaf bu'aa guddaa qaba. Gaabbii bara baraa ishee irratti akka fiduu fi icciitiin jedhame dhokatee akka hafu kan taasisu ta'uu hubatte. Farda eeda'oo utaaltee yaabbachuun itti ejjette. Eeda'oon afaan qabatee dhaabbatee hafe. Ni guluftee laga ishee dura jiru kuttee tabba mana isaanii daqiiqaan itti ol baatee nama dhiba. Dhugaadha. Akka irra korteen gulufuu eegalteen akka durii ta'uuf dhiisee ture. Fardichi akka sigigaatu gootee kooftee oolte. Garuu naasuu keessa waan jirtuuf waan tokko isheetti hin fakkaanne. Sana booda qilleensarra kaachiste. Eji dachee naannoo sana guutee jiru hundi gara ishee ilaala. Kan arge tuqee wal agarsiisa. Nama akkasitti gulufu ni ajaa'ibsiifatanii ni dinqisiifatanii. Gaafa isaanitti dhiyaachaa dhuftu dhiira akka hin taane baranii osoo hin beekin. Kan afaan banee hafe, kan harka tokko afaan irra kaawwate, kan harka lamaan afaanii fi mataasaa qabate guuteera. Caaltuu ta'uu gaafa baranii dubartoonni ni ililchanii. Warri dhiiraa fakkaruu fi garmaamuu eegalanii. Ishees ni dhibe. Simannaan akkasii maaliif akka isheef godhame yaaduun
yeroo gubuudha jettee gadi jettee harka fuutee gidduu isaanii kuttee gara manaatti qajeelte. Mana bira yeroo geessu namoonni oobdii mana isaanii keessa barcuma dalgaarra taa'anii jiran hunduu ol ka'anii. Isheenis akkuma duraanii gadi jettee harka fuudhaa harka ishee laphee gubbaa kaawwattee nagaa fi kabaja onneerraa qabdu agarsiisaa ol seente. Akkuma dhagaa jirtanii dubbiin ammaachaa jira. Obbo Lamuunfaa badhaasaa fi barraaqaafaa waliin dirqama fudhatanii guyyaa feestivaalaa wal arguu fi adda ba'aniiru. Caaltuunis kunoo gara biyyaatti gaafa galtu akaakayyuun ishee dhukkubsachuu fi namoonni hedduun garaagaraa isheen hin beekne naannoo mana isaanii guutanii jiraachuu akka isheen achi geesseen ammoo simannaan addaa isheedhaaf godhamuu isaan gidduu akka itti dabartee fi gara manaatti ol seenuu ishee dhageessaniittu. Akka ol seenteen akaakayyuu ishee lubbuudhaan argatti laata? Maaltu ta'uuf jira? Bijigaan qabamee oliif gadi deemaa ture. Booda garuu gadhiifameera. Barraaqaa booruu barbaadaa jira. Barraaqaan faa dirqamaaf bobba'aniiru. Caaltuun sekoondii tokko miti maakaroo sekoondiin tokko illee kana booda hiikoo akka isheedhaaf qabu dubbachaa yookaan yaadaa turte. Dhimmi kun gara kamitti deema laata? Jiituunoo bijigaadhaan sitti heerumuun barbaada jechaa turuu ishee dhageessaniittu. Dubbiin marti walxaxaa ta'aa dhufeera. Waan fedheef iyyuu kutaa 37ffaa guyyaa 2 booda waan dhiyaatuu fi waliin haa hordofnu. Hiriyoota keessaniif qoodaa yoo isiniif danda'ame laayikii fi sabiskiraayib gochuun mana kanaa fi maatii ta'uu hin dagatinaa. Galatoomaa.